Marka foonii irra jirtu nagaaf jaalallee tokkummaanii bakkuma jirtanitti isin biraa jiraatu hordoftoota YouTube chaanaalii kiyyaa warroonni chaanaalii kanaa fi haaraa taatanii laayikii fi sabiskiraayib gochuun maatii keenya ta'a akkasuma warri maatii taatan immoo baga nagaan dhuftanii hundumti keessanii galatoomaa maatii chaanaalii kanaa ta'uu keessanii fi isiniin jecha waan argattan immoo sheer gochuun hiriyoota keessan biraan gahaati irratti hirmaadha. Mee har'ammoo alooveeraan maal akka fakkaatu isinittiin agarsiisa jechuudha. Alooveeraanii rifeensa keenyaafis baay'ee bareedaadha. Akkasuma finnisaa fuula keenya irra jiruudhaaf illee gahee guddaa kan qabu jechuudha. Kanaaf alooveeraanii maal akka fakkaatu akkaataa akkamitti akka argattan tarii gibbii keessan isin keessa jirtan keessa jiraate adda baafachuu warra hin dandeenyedhaa fi amma alooveeraa isinitti agarsiisa jechuudha. Alooveeraa isinitti agarsiise maaliif akka fayyadamnu immoo waliin ilaalla jechuudha. Kun amma naannoo kanaa isinitti agarsiisa. Iddoo baay'ee jira garuu xiqqoo kanatu natti dhiyaata. Darbee immoo amma as waan jiruudhaa fi ishuma xiqqoo kanarraa isinitti agarsiisa. Amma bifti isaa akka kanaatii ta'ee jira jechuudha. Maaliifi aduu waan ta'eef keessa waan jiruuf xiqqoo akka bifa jijjiirrachuu ta'eera malee baay'ee bareedaa ture kalariin alooveeraa. Kanaaf alooveeraan kunoo kana fakkaataa jechuudha. Gibbiima keessa jirullee iddoo isin jirtan jiraachuu danda'a waan ta'eef achii fuutanii rifeensa keessanitti dibachuudhaaf finnisa fuula keessan irra jiruudhaaf akkasuma immoo warroonni qaama keessan irratti harka keessan naannoo luka keessan karaa duubaa fa'aa garaa irratti fa'aa wanti akka sarara goona addisa wayii babba'u tokko fa'aa hin balleessa jechuudha. Alooveeraan isa kanaaf illee fayyadamtanii baay'ee gaarii waan ta'eef iddoo isin jirtan tarii jiraachuutii danda'a. Ani amma alooveeraa kan hin barbaadu fuula kootti dibachuudhaaf jechuudha. Fuula kootti dibachuudhaaf immoo kunoo billaa fidadhee dhufeen jira. As keessaa akkuma isiniin jedhee aduudha waan ta'eef xiqqoo daddaalachaa jira malee bifti alooveeraa baay'ee aroongaadee namatti tola jechuudha. Iddoo baay'ee jira garuu xiqquma kan natti yoo jiru kana fudhadhee gala. Kunoo bakka kanatti kutadheen kuteen jira. Kunoo akka kanaatti kuteen jira. Fudhadhee gara manaatti galee walumaatiin akkaataatti hojjennee fayyadamnu immoo walumaan ilaalla. Kun alooveeraan kana fakkaata. Isiniin jechuun barbaada hordoftoota koo viidiyoo irratti walitti deebina. Tole hordoftoota koo walitti deebineeti jirra jechuudha. Alooveeraan kana nama isinitti agarsiise kana fakkaata. Amma akkaataa akkamiin akka fayyadamnudha jechuudha. Kan nuyi waliin ilaallu jalqaba kun osuma isinitti agarsiise jechuudha. Wanti biraan hin jiru. Na hordofaa gaa xumuraatti maaliif isinitti agarsiise yeroo hundumaa viidiyoo marrattidha kan argitan malee lafarratti maal akka fakkaatu warra hin beekneedhaaf tarii naannoo isin jirtanii jiraachuu danda'a. Kanaaf achumaatii fudhattanii itti fayyadamuu dandeessu. Fuula keenyaaf illee finnisaa namarraatii balleessa. Baay'ee tokko gaariidha. Waanumti fedhayyuu jechuudha mana keessatti kan hojjetamee badaa miidhaa namarraan hin geessisu. Maaliif keemikaala garaagaraa illee hin qabu. Ofii keessa manatti harkaan hojjetta waan ta'eef nyaata illee yoo ta'e nyaanni bakkeerraa nyaatanii fi bitanii nyaatanii fi mana keessatti hojjetanii garaagarummaa baay'eetu jidduu jira. Kanaaf alooveeraan kun kireemii garaagaraatti makamee shaamboo jedhamee suuqirraatiin bitama garuu isa manatti hojjetantu faayidaa qaba. Jalqaba irratti akkanatti miicuu jechuudha. Erga miicamee booddee qola isaatirraa kaafna. Bukkee lamaansaa akkasitti erga irraa kaasnee booddee gammaashatti kunneetu ammallee
maankaatiin sirraa baafachuu dandeessu qola isaati jechuudha. Yeroo akkasii billaatiin kuttan faana ba'uu danda'a qola isaa faana waan ta'eef bishaan isaanii keessa yookiin jeeliin isaa kunoo maankaatiin irraa baafattuu jechuudha. Akka kanaatti maankaatiin erga irraa baastanii booddee kunoo kana jechuudha. Jeeliin isaa baay'ee bishaan qaba. Jeelii sana erga irraa baastanii booda maashinii xiqqoo keessa akkaataa kanaanii maashinii xiqqoo keessa keessanii amma hin daakama jechuudha. Amma ni daakuuf hin jedha. Maashinii xiqqoo keessa keessanii jira kan ittiin daakamu walumaan hordofni kunoo kanaan maashiniin kun kan shoorbaatti daakamu jechuudha. Inni kun mana keessa waan dhibamu miti. Amma kunoo daakee xumuree achii booda alooveeraa maankaa tokko damma maankaa tokko maal isa jedhamu jechuudha. Sana booda walitti miksii gochuudha. Waan salphaa nama keessatti hojjechuu dandeessan jechuudha. Wanti isinitti ulfaatu illee hin jiru. Achi erga walitti miksii godhee booda dursa fuula keessanitti osoo hin dibiin dura fuula keessan miicuudha. Bishaan qulqulluutiin erga miicanii booda achi alooveeraa haaluma isinitti agarsiisanii erga hojjettanii xumurtanii dammaa fi jeelii alooveeraa maashinii keessatti daaktan sana waliin miksii yookiin walitti maktanii erga sochoostanii walitti rukuttanii booddee fuula keessanitti dibduu jechuudha. Fuula keessanitti erga dibdanii booda dhiifama fuula keessanitti erga dibdanii booda daqiiqaa 20 booda ofirraatii miicuu jechuudha. Daqiiqaa 20 booda ofirraa miicuu. Wanta argattanidha yoo ta'e yeroo hundumaa yoo fayyadamtan rakkoon qabu. Hojii isinitti ulfaatus miti. Suuqiirraallee fireeshii isaa bitachuu dandeessu. Suuqii yoo deemtan yoo argattan kan barbaaddanidha yoo ta'e yoo akka carraasitti dhufuu dandeessu. Yoo kana ta'uu baates immoo hin barbaaddu yoo ta'e maaliif ijoollee baay'een hin barbaadu alooveeraa kana rifeensaaf illee gaarii waan ta'eef suuqirraatii argachuu dandeessu. Fireeshii isaa shaampoo isaarra saamunaa isaa kireemii isaarra caalaayyuu fireeshii isaa argachuu dandeessu waan ta'eef haaluma isinitti agarsiise kanaan fireeshii isaallee gara manaatti erga bittanii fidattanii booda mana keessatti akka salphaatti hojjettanii itti fayyadamuutii dandeessu. Isiniin jechuun barbaada. Videoon qabadhee irra isiniif dhufe kana fakkaata. Yoo jaallattan laayik godhaa, sheer gochuun hiriyoota keessan biraan gahaa. Waan wajjin turtaniif guddaa galatoomaa. Bakka jirtanitti nageenya hunduma keessa wajjin haa ta'u. Ciao.